Siyaasa Itoophiyaa keessatti gaaffiin dhimma magaalaa Finfinnee fi akkasumas afaan hojii yeroo dheeraaf gaaffii uummata Oromoo ta'ee tureera. Gidduu kana deebii akkamii argate? Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo dheeraaf ajandaa uummatarraa walitti qabaa akka ture ibseera. Ajandaawwan 1000 walitti qabe keessaatii ajandaawwan gurguddaa jedhe 8 kaleessa adda baasuusaa ibse. Isaan keessaatii ajandaawwan 8 kunneen maal of keessatti hammatu kan jedhuun isinitti hima. Inni jalqabaa waa'ee ijaarsa biyyaati jedhe koomishinichi. Ijaarsa biyyaa kana keessatti waa'ee seenaa fi eenyummaa uummatichaa akkasumas haala bulchiinsaa afaanii fi aadaan uummatichaa deebii kan argatuu fi kan irratti mari'atamu akka ta'e koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa ibsee jira. Qabxii lammaffaan dhimma ijaarsa mootummaa fi caasaa isaa irratti kan xiyyeeffatudha. As jala qabxiiwwan gurguddoo 10 oltu tarreeffamee jira. Isaan keessaatii inni jalqabaa waa'ee ijaarsa caasaa mootummaa fi mootummaa akkamiitu biyyattiif barbaachisa kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Inni biraan immoo dhimma mirga hiree ofii murteeffachuu. Kana jechuun heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 39 jalatti kan tarreeffamee jiru akka ta'e ibsee jira. Dhimmi kun marii biyyaalessaa keessatti kan irratti mari'atamu ta'a. Kan biraa immoo hiika sabaa fi sablammootaa ilaalchisee kan jirudha. Dhimmi kunis akkamitti hiikamuu fi hubatamuu qaba kan jedhu akkasuma heera mootummaa keewwata 39 jalatti tarreeffamee kan jiru keessaa tokko ta'uu caqasuun marii kanaaf kan dhiyaatan keessaa qabxii biraa akka ta'e kaaseera. Kan biraa yeroo aangoo mootummaa federaalaa fi naannoo kan jedhudha. Ni yaadattu yoo ta'e dhiyeenya kana marii biyyaalessaadhaan yeroo aangoo mootummaa kan daangeffamu akka ta'u muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsanii ture. Dhimmi kunis ajandaa marii ta'e kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Qabxii biraan qabxii lammaffaa jalatti tarreeffamee jiru dhimma qoqqoodinsa aangoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannooti. Kan biraan immoo hundeeffama bulchiinsa mootummaalee naannoo haaraa, daangaa bulchiinsa mootummaalee naannoo fi akkasumas gahee paarlaamaa fi ijaarsa isaa kan jedhu qabxii kana jalatti ibsamanii jiru. Inni biraan immoo heera mootummaa hiikuu kan jedhudha. Aangoon heera mootummaa hiikuu eenyuuf kennamuu qabaa fi akkamitti ilaalamuu qaba kan jedhu ajandaa mariif ta'ee kan dhiyaatu ta'a jechuudha. As jalatti tarreeffamee kan jiruu fi heera mootummaa wajjinitiin qabxii wal qabatu biraan dhimma heera mootummaa fooyyessuuti. Aangoon kun eenyuuf kennamuu qaba kan jedhudha. Akkasumas heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 104 fi 105 irratti akka mari'atamu koomishinichi adda baasee jira. Inni biraan immoo dhimma filannoo fi gahee paartiilee siyaasaa kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. As jalattis qabxiiwwan hedduun tarreeffamanii jiru. Kan biraan immoo mootummaa fi paartiin biyya bulchaa jiru gaheen isaanii adda ba'u akka qabus dhimma marii kana keessatti ka'ee jira. Itti fayyadama qabeenya mootummaa ilaalchisee paartiileen siyaasaa haala akkamiin hojiirra oolchuu qabu kan jedhus qabxii biraa as keessatti tarreeffamedha. Gara qabxii sadaffaatti haa darbinu. Qabxii sadaffaan dhimma magaalota federaalaa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Itoophiyaa keessaa magaalonni federaalaa lamaan beekaman magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaati. Isaan ilaalchisee gaaffiiwwan ka'aa turaniif deebiin akka argamuuf dhimma marii kana keessatti ka'ee jira. Waa'ee magaalaa Finfinnee yoo ilaalle haalli bulchiinsa magaalaa Finfinnee qabxii sadaffaa kana jalatti tarreeffamee jira. Finfinnee fi Oromiyaan hariiroo akkamii qabaachuu qabu? Qooda baajataa magaalaa Finfinnee maal ta'uu qaba? Daangaa magaalaa Finfinnee maal ta'uu qaba? Akkasumas moggaasaalee maqaa bakkeewwan adda addaa magaalaa Finfinnee keessaa kan jedhan ajandaa sadaffaa jalatti adda bahanii jiru. Dhimmi biraa fi inni guddaan immoo afaan hojii mootummaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan jedhudha. Inni kunis ajandaa kana jalatti deebii kan argatu akka ta'e koomishiniin marii biyyaalessaa ibsee jira. Inni biraan immoo teessoo mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee kan jedhus akkasuma qabxii kana jalatti deebii kan argatu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu yeroo hedduu Oromiyaan Finfinnee irraatii faayidaa addaa argachuu qabdi kan jedhu heera mootummaa keessatti tumamuu hordofee gaaffiiwwan adda addaa ka'aa turaniiru. Akkasumas afaan hojii magaalichaallee gaaffii biraa ture. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmi kun asuma keessatti deebii akka argatuu fi mariif akka dhiyaatu kaasee jira. Qabxii biraan waa'ee magaalotaa ilaallatu waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa yoggaa ta'u gaaffiiwwan uummanni Oromoo magaalicharraa qabuu fi akkasumas uummanni Sumaalee qabu as keessatti deebii akka argatu ibsamee jira. Akkuma beekamu magaalaa Dirree Dhawaa keessa uummata Oromoo fi uummata Sumaalee baay'inaatiin ni jiraatu. Hariiroo naannoon Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa wajjinitiin qabu maal ta'uu qaba? Akkasumas immoo haalli bulchiinsa magaalichaa gara fuula duraatti maal ta'uu qaba kan jedhu qabxii kana keessatti kan mari'atamu ta'a. Qabxii arfaffaan dhimma dhaabbilee amantaa fi akkasumas walabummaa isaanii wajjinitiin kan wal qabatu ta'a. Duudhaa fi safuu biyyattii akkasumas amantaa wajjin wal qabatee maal ta'uu qaba kan jedhu as keessatti kan ilaalamu ta'a. Amantaawwan hordoftoota lakkoofsa muraasa ta'an kanneen qabanis akkamiin ilaalamuu qabu kan jedhu
dhimmuma marii kanaati. Amantaan dhaabbilee mootummaa keessatti gahee akkamii qabaachuu qaba kan jedhuu fi itti fayyadama sagalee fi mirgaa jiraattota yookaan hawaasaa kan jedhus qabxii ka'uu qabudha. Akkuma beekamu sagalee guddistuu ilaalchisee gaaffiiwwan hedduun uummatarraatii ka'aa turaniiru. Qabxii shanaffaan immoo bal'inaan kan tarreeffamee jiru ta'ee ijaarsa jaarmiyaalee mootummaa akkasumas immoo olaantummaa seeraa fi heeraa akkasumas mirga namoomaa irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmi kun dhimma mirga dubartootaa akkasumas daa'immanii walumaa galatti mirga namoomaa irratti kan xiyyeeffatu ta'ee Itoophiyaa keessatti akkamiin ilaalamuu qaba kan jedhu as keessatti hammatameera. Qabxii ja'affaan dhimma dinagdee fi hawaasaa kan jedhu yoo ta'u fayyadamummaa qonnaan bultootaa, horsiisee bultootaa, faayidaa argachuu qabanii fi akkasumas ilaalchi isaaniif qabu akkamiin jijjiiramuu qaba kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha. Qabxii torbaffaan immoo dhimma malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii irratti ni xiyyeeffata. Qabxii saddeettaffaaf inni dhumaa waa'ee nageenyaa fi ijaarsa isaa kan jedhu yoo ta'u sababoota walitti bu'insaa biyyattii keessatti uumamanii akkasumas nageenya waaraa fiduuf akkamiin furmaata argachuu qabu yookaan walitti bu'insi kun akkamiin furamuu qaba, dhiifamaa fi araara akkasumas tooftaalee aadaatiin walitti bu'insa biyyattii keessatti uumamu furuu fi beekamtii kennuu akkasumas beekamtii seeraa kennuu kan jedhu qabxii saddeettaffaa kana keessatti hammatamee jira. Dhimmi kunneen rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa galte furmaata waaraa ni kenna jedhamee amanameera. Kanaaf koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa uummata Itoophiyaa dabalatee dhalattoota Itoophiyaa biyya keessaaf ala jiran hayyootaa fi nama hundinuu shoora isaa akka baatuufis waamicha taasisee jira.